በአየር ኃይል፣ በምድር ኃይል፣ በባህር ኃይል ካለምንም ጥርጥር በእኔ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ተቋማት ማረጋገጫም ጭምር በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። Itoophiyaan cimina humna qilleensaa qabduun Eertiraa dachaa hedduun akka caaltu gabaasni kun ni ibsa. Itoophiyaan loltoota humna qilleensaa qofa 5,000 ta'an kan qabdu yoo ta'u, biyyoota 145 keessaa sadarkaa 55ffaa irratti argamti jedhame. Eertiraan ammoo loltoota humna qilleensaa 500 qofa qabaachuun addunyaarraa sadarkaa 81ffaa irratti argamti. Kunis ammoo Itoophiyaarraa baay'ee duubatti hafaadha jedhu gabaasni bahe kun. Itoophiyaa fi Eertiraan yeroo ammaa dhimma ulaa galaanaatiin wal qabatee waraana guddaa keessa seenuu akka danda'an sodaa guddaan yeroo uumamu dandeettii waraanaa biyyoota lamaanii dachiif samii akka ta'e xiinxaltoonni ragaa bahu. Mootummaan Eertiraa waraana hedduu qabaatullee akka Itoophiyaa garuu meeshaa waraanaa gahaa fi teeknooloojiidhaan tasuma duubatti hafaa akka ta'e maddeen waraanaa ni mirkaneessu. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Dhimma waraana Itoophiyaa fi Eertiraa irratti xiyyeeffannee gabaasa qorannoolee garaagaraatiin qindaa'ee isin biraan gahuuf dhufneerra. Kanaanis sadarkaa waraanaatiif meeshaa waraanaa Eertiraa fi Itoophiyaa kamtu caala isa jedhu bal'inaan dhageessu. Dhuguma yoo waraanni biyyoota lamaan jidduutti eegale eenyutu injifata? Ofii biyyoonni lamaan osoo waraanatti galanii humni waraanaa isaan qaban maal fakkaata kan jedhu gabaasa kanaan bal'inaan dhageessu. Kallattumaan gara guutuu gabaasichaattiin isin qajeelcha. Eertiraan waggoota 30 dura riifarandamii gaggeessuun Itoophiyaa irraa adda baatee biyya walabaa taate. Ergasii walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii waraana, muddama, walgaarreeffannaa fi yeroo gabaabaadhaaf ammoo hariiroo gaariitu ture. Waggaa 6 dura bara 2018tti jijjiirama siyaasaa Itoophiyaatti dhufeen ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed gara aangoo akkuma dhufaniin walgaarreeffannaa waggoota 20 oliif biyya ollaa Eertiraa waliin ture gara hariiroo nagaatti deebisuuf Eertiraadhaaf waamicha godhan. Eertiraanis waamicha Abiy Ahmed godhan simattee walitti dhufeenya biyyoota lamaanii gara nagaatti deebi'ee ture. Ministeerri muummee Abiy Ahmed dursanii Asmaraa dhaquun biyyattii daawwatan. Itti aansuun ammoo pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii Finfinnee dhufanii simannaa oowwaadhaan godhamee fi simatame. Biyyoonni lamaan hariiroo diinummaa waggoota hedduu dhiisanii waliin guddachuu fi misoomuudhaaf waadaa galanii waggaa 2 booda bara 2020 kaaba Itoophiyaatti waraanni TPLF fi mootummaa Itoophiyaa kan federaalaa jidduutti eegale. Eertiraan duraanuu TPLF wajjin gadoo bara dheeraa qabdii jedhamam. Waraana TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti irratti Eertiraan Itoophiyaa irra goruun humna waraanaa bobbaastee TPLF lolte. Waraanni Eertiraa hirmaachisuun kaaba Itoophiyaatti gaggeeffames waggaa 2 booda jechuun bara 2022 sadaasa waliigaltee Piriitooriyaatiin xumura argate. Haa ta'u malee ergasii walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii laaffachaa deemuu bira darbee muddama keessa akka galee ibsaawwan qondaaltota mootummaa lamaanii irraa kennaman ni mirkaneessu. Qondaaltonni mootummaa Eertiraatis ta'ee kan mootummaa Itoophiyaa gamaa gamasii jecha jajjabaa walitti daddarbachuu erga jalqabanii waggoonni 3 ol lakkaa'amaniiru. Biyyoonni lamaan ifatti walitti dhufeenya dippiloomaasii qaban adda kutuu beeksisuu baatanillee qunnamtiin gama hundaa gidduu isaanii jiru akka adda citeetu himamam. Kanarraa ka'uun Itoophiyaa fi Eertiraan waraanatti galuudhaaf carraan isaanii bal'aadha jedhu xiinxaltoonni. Ofii biyyoonni lamaan osoo waraanatti galanii humni waraanaa isaan qaban maal fakkaata kan jedhu gabaasa kanaan akka armaan gadiitti dhageessu. Jalqaba irratti mee tajaajila waraanaa dirqamaa Eertiraa haa ilaallu. Itoophiyaa fi Eertiraan tajaajila loltummaa ilaalchisee seera garaagaraa hordofu. Eertiraatti namni umriin isaanii ga'e yookaan amata 15 ga'e dhiiraas ta'e dubartiin tajaajila loltummaa fudhachuun yookaan leenji'uun dirqama ture. Itoophiyaatti garuu yeroo waraanni gaggeeffamu humnaan dargaggoota gara leenjii loltummaatti geessaniiru kan jedhamu himannaan dhiyaatullee miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'uun garuu filannoodhaanii jedha heerri Itoophiyaa. Itoophiyaan baay'ina ummataatiinis ta'ee bal'ina lafaatiin Eertiraa dachaa hedduu ni caalti. Baay'inni ummataa Itoophiyaa miliyoona 120 akka ta'u tilmaamama. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed jalqaba bara 2024 yeroo Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa ifatti kaasanii paarlaamaa biyyattii irratti dubbatanitti ummanni Itoophiyaa miliyoona 120 akka ta'ee fi biyyi ummata hagana kana qabdu ulaa galaanaa dhabuun haqa akka hin taane dubbachuun isaanii ni yaadatama. Lakkoofsi ummataa Eertiraa ammoo miliyoona 6.2 akka
ta'e ragaaleen ni agarsiisu. Kana jechuun Itoophiyaan baay'ina ummataatiin dachaa 17 waliin Eertiraa caalti akka jechuuti. Haa ta'u garuu Eertiraan biyya lammiileen ishee umriin gahan yookaan namni amata 15 ga'e hunduu tajaajila loltummaa itti kennan waan taateef lakkoofsa humna waraanaa kan Itoophiyaa caalu akka qabdu ragaaleen garii ni agarsiisu. Biyyoonni lamaan odeeffannoo waraanaatii fi tikaa hawaasaafis ta'e miidiyaa yookaan hawaasa idil addunyaatiif beeksisuu hin barbaadan. Fedhii dhabuu qofa utuu hin taane akka iccitii biyyaalessaattis ilaalamam. Kanaaf ammoo baay'ina loltoota gosaaf lakkoofsa meeshaa waraanaa biyyoonni lamaan hidhatanii yookaan yeroo waraanaatti baay'ina loltoota du'anii dabrees ammoo kan madaa'anii biyyoonni lamaan himuu hin barbaadan. Bulchiinsa nama tokkee Eertiraa. Gama biraatiin ammoo sirni bulchiinsa Eertiraa bulchiinsa nam-tokkee ta'uun isaa biyyattiin caalmaatti humna namaatiif qabeenya qabdu waraana leenjisuuf ijaaruu irratti akka xiyyeeffattu himu xiinxaltoonni. Dhimma siyaasaatii fi nageenya Itoophiyaa fi Eertiraa irratti qorannoo kan gaggeessan Nagaraa Guddataa Eertiraan biyya hawaasa waraanaan wal bare akka taateetti kaasu. Eertiraan biyya qabeenya ishee gara caalu humna waraanaa irratti investi gootu ta'uu kan himu xiinxalaan kun biyya leecalloon hunduu gara waraanaatti deemu yookaan ammoo militarized state waan taateef hawaasni illeen dinagdeen illeen waraanaaf kan ooludha jedhan. Biyyoonni gita bittaa garagaraas wal jijjiiranii bulchuurraa kan ka'e Eertiraan biyya waraana irratti hundoofte ta'uullee kaasu xiinxalaan kun. Eertiraan qabeenya qabdu hunda gara waraanaatti akka naanneessituudha ragaan jiru kan agarsiisu. Gama biraatiin ammoo odeeffannoo baajata dinagdees haa ta'u kan waraanaa argachuudhaaf hamma tokko Itoophiyaa akka wayyuus kaasan. Fakkeenyaaf Itoophiyaan baajata waggaa galii baasii oodiitii mana maree bakka bu'oota ummataatiif ni dhiyeessiti. Eertiraatti garuu kun tasumaa hin jiru. Baay'ina humna waraanaa lakkoofsa gosa meeshaa waraanaa qabdu ibsuun iccitii biyyaalessaa ta'us Itoophiyaan gosoota meeshaa waraanaa hidhattee sagantaawwan garagaraa irratti beeksisuun alatti maarsariitiif miidiyaa hawaasaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irraa argachuun illee ni danda'ama. Humni waraanaa Itoophiyaa maarsariitii fi miidiyaa hawaasaa kan mataa isaa gubbaatti oolmaa waraanaatiif hojiiwwan garagaraas ni ibsa. Waan hojjechaa oole hundaas ni kaasa. Humni qilleensaa Itoophiyaas akkasuma maarsariitii fi fuula miidiyaa hawaasaa kan mataa isaa ni qaba. Eertiraan garuu karaa maarsariitii ministeera odeeffannoo yookaan ministeera dhimma alaa dabrees ammoo karaa TV biyyaalessaa yoo ta'e malee odeeffannoon intarneetii irraa argachuun tasumaa hin danda'amu. Yookaan ammoo odeeffannoo humna waraanaa isii bakka biraatii argachuus hin dandeessu. Achirrattis odeeffannoon humna waraanaa hin qoodamu. Ardii Afriikaarraa biyyi miidiyaa dhuunfaa hin qabne Eertiraa qofa akka ta'e gabaasni dhaabbata Reporter Without Border bara 2021 baasee ni agarsiisa. Ergasii Eertiraa miidiyaa dhuunfaatiif hayyama kennuuf dhiisu wanti mirkanaa'e ammallee hin jiru. Akka gabaasa dhaabbata kanaatti Eertiraan walabummaa miidiyaa dhorkuudhaan Kooriyaa Kaabaa ni caalti. Itoophiyaanis biyyoota walabummaa miidiyaa sarban keessaa tokko akka taate ragaaleen ni agarsiisu. Haa ta'u malee birqaban Eertiraan gama kanaatiin harka hedduu Itoophiyaa ni caalti yookaan guutummaatti walabummaan miidiyaa Eertiraa hin jiru jechuu dandeenya. Itoophiyaa keessa garuu faallaa kana miidiyaaleen mootummaatiin alatti miidiyaaleen dhuunfaa hedduun ni jiru. Eertiraan waraana ijaaruu akka meeshaa tarsimoo alaatti itti fayyadamti. Itoophiyaa fi Eertiraan tarsimoo waraanaa garagaraa akka hordofan xiinxaltoonni ni himu. Keessumaa Eertiraan biyya bulchiinsa nam-tokkee waan taateef humna waraanaa akka meeshaa tarsimoo alaatti akka itti fayyadaman kaasu. Namni dhimma nageenya Itoophiyaa fi Eertiraa irratti qorannoo gaggeessan Nagaraa Guddata. Gama biroon ammoo humna dargii mo'achuudhaan biyya walabaa ijaarrachuu waan danda'aniif seenessa biyya guddoo Itoophiyaa moonne jedhu irratti akka ijaaramtees kaasu. Waraana akka meeshaa tarsimoo alaatti itti fayyadamuu kan jedhan Nagaraan kufaatii dargiitiif sababoonni garagaraa jiraatanis ergasii seenessa biyya guddoo mo'anne jedhu akka seenessaatti itti fayyadamu jechuun Eertiraan humna waraanaa jabaa qabaachuu akka tarsimoo alaatti itti fayyadamuu kaasan Nagaraan. Gama biraatiin ammoo Eertiraan yeroo hedduu mari'achuu caalaa waraanaan deebii kennu akka filattu hima xiinxalaan kun. Waraana Eertiraan biyyoota ollaa wajjin gaggeessite akka fakkeenyaatti kanaaf ni kaasu. Yeroo baay'ee hin mari'atan waraanuma deebisu hidhattoota Huutii duuka wallolaniiru. Itoophiyaa waliin al-sadii wallolaniiru amma afuraffaadha. Waraanni gara fuula duraa waan hin oolle waan ta'eef jedha Nagaraan. Biyyoota Eertiraa daangeessan kan Eertiraa wajjin waliin lolle hin jirtu jechuun Eertiraan biyya waraana irratti ijaaramteef waraana akka tarsimoo alaatti itti fayyadamtu ta'uu ibsan. Sochii waraanaatiif bulchiinsa Eertiraa kan Kooriyaa Kaabaatiin wal fakkeessanii kaasu qorataan kun biyyoonni bulchiinsa nama qeenxeetiin bulan waraana ijaaruu fi sodaachisaa
akka tarsimootti akka fayyadamanis kaasum. Biyyi tokko yeroo bulchiinsa nama qeenxeedhaan bultu ilaalchuma nama sanaatiin yookaan ammoo gaggeessaa biyyattiitiin bultii kan jedhu namni kun namni sun ofitti amanamummaan itti dhaga'ama. Biyya dhuunfateera waan ta'eefis ollaa nan dhuunfadha jedhee ofitti amanamummaa akkanaa horachuu malaa jedhan. Biyyoonni akkanaa fakkeenyaaf Kooriyaan kaabaa biyya hiyyeettiidha garuu misaa'iluma dhukaasaa oolti kan Eertiraa wajjin waluma fakkaataa jedhan. Biyyoonni nam-tokkeen bulan caalmaatti sirna waraanaa ijaaruu irratti ni xiyyeeffatus jedhan garan. Humni waraanaa Itoophiyaa fi Eertiraa maal fakkaata kan jedhu akka armaan gadiitti ilaalama. Tarsimoo nageenyaatiif waraana biyyoonni lamaan hordofan akkasumas ammoo odeeffannoo qabatamaa qooduu irratti Itoophiyaas ta'ee Eertiraatti rakkoo guddaan akka jiru jalqabaas kaafnee turre. Ga'umsa waraanaa biyyoota lamaanii wal bira qabanii gama lamaaniinuu argachuun rakkisaadha. Haa ta'u garuu odeeffannoo dhaabbileen garaagaraa waggaa waggaan sadarkaa humna waraanaa biyyoota addunyaa baasan fayyadamuun biyyoonni lamaan humna waraanaa akkamii qabu kan jedhu ilaaluuf yaalleerra. Dhaabbanni Global Firepower yookaan ammoo GFP jedhamu waggaa waggaan dandeettii humna waraanaa biyyoota addunyaa xiinxaluun sadarkaa isaanii ni baasa. Dhaabbanni kun gabaasa isaa kan bara 2025tiin biyyoota 145 sadarkaa jabina humna waraanaa isaanii baaseera. Akka gabaasa kanaatti Itoophiyaan bara kana jabina humna waraanaatiin addunyaarraa sadarkaa 52ffaa irratti argamti. Eertiraan ammoo 120ffaa irra jirti. Gabaasni Global Firepower akka agarsiisutti Itoophiyaan dimshaashaan Eertiraa caalaa humna waraanaa jabaa cimaa qabdi. Dhaabbanni kun sadarkaa cimina humna waraanaa biyyootaa baasuudhaaf galteewwan garaagaraa ni fayyadamam. Baay'ina uummataa, guddina diinagdee, GDP, baajata biyyattii keessaa hanga waraanaaf ooluu fi galteewwan biroo 60 ta'an akka fayyadamu ibsa dhaabbatichi. Kanarraa ka'uun Itoophiyaan baay'ina uummataa, guddina diinagdee, GDP faadhaan Eertiraa dachaa hedduun ni caalti jedha dhaabbatichi. Eertiraan ammoo baay'ina uummataa miliyoona 6 qabdu keessaa hedduun isaanii leenjii loltummaa kan qabaniif baay'ina loltuutiin Itoophiyaa akka caaltu kan eeru gabaasichi. Kana jechuun humna idileetiif eeggataadhaan walitti dabalamee jechuudha. Itoophiyaan humna waraanaa idilee yookaan ammoo active personnel malee humna eeggataa hin qabdu. Eertiraan garuu humna eeggataa akka qabdu eerama. Akka gabaasa Global Firepower kanaatti Eertiraan humna idileetiif eeggataa dabalatee tilmaamaan loltoota 250 ta'an qabdi. Kanneen keessaa 120 loltoota idilee yoo ta'an 130 ammoo humna eeggataadha. Itoophiyaan humna eeggataa kan hin qabne yoo ta'u loltoota idilee 162 akka qabdu ibsa gabaasichi. Haa ta'u garuu waraana bara 2022tti kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamee fi biyyattii keessatti naannolee adda addaatti gaggeeffamaa jiru walqabatee loltoonni 10,000 lakkaa'aman leenji'uu isaanii gabaasaaleen ni agarsiisu. Kanaaf ammoo tilmaamni jiru lakkoofsi loltoota Itoophiyaa amma jiru kan duraanii caalaa akka dabaluudha jedha Global Fire gabaasa kanaan. Itoophiyaan cimina humna qilleensaa qabduun ammoo Eertiraa dachaa hedduun akka caaltu gabaasni kun ni ibsa. Itoophiyaan loltoota humna qilleensaa 5,000 ta'an kan qabdu yoo ta'u biyyoota 145 keessaa sadarkaa 55ffaa irratti argamti. Eertiraan ammoo loltoota humna qilleensaa 500 qofa qabaachuudhaan addunyaarraa sadarkaa 81ffaa irratti argamti. Kunis tasuma Eertiraa fi Itoophiyaan humna qilleensaatiin akka walitti hin dhiyaanne eeram. Humni qilleensaa Itoophiyaa erga hundeeffame umriin isaa waggaa 100tti dhiyaatu qabam. Ragaaleen akka agarsiisanitti bara 1929tti hundeeffame. Humni qilleensaa Eertiraa garuu hundeeffame Eertiraa wajjin kan wal qabatudha. Biyyoonni lachuu irra guddeessan xiyyaarota waraanaa Raashiyaan oomishte kan akka MiG-tiif Su fayyadamuun beekamu. Lakkoofsi sadarkaadhaan xiyyaaronni kun irra jiran ammallee ifatti beekamuu baatus Itoophiyaanis ta'ee Eertiraan hanga yeroo dhiyootti xiyyaarri waraanaa ammayyaa isaan hin hidhatin Su 27 kan Raashiyaan oomishtuudha. Haa ta'u garuu Itoophiyaan bara darbe xiyyaara waraanaa Raashiyaan oomishtu Su 30 bituu ifatti beeksiftee turte. Dabalataanis xiyyaarota waraanaa bara Haayila Sillaaseetiif Dargii akkasumas ammoo bulchiinsa Addawaa'ii turan kanneen akka F5, MiG-21, MiG-23 fi helikopteroota waraanaa Attack Helicopters ni fayyadamti. Itoophiyaan Eertiraan biyya galaana diimaa qarqaratti argamtu ta'uu isheetiin humna galaanaa neevii ni qabdi. Bara 1993 yeroo Itoophiyaarraa fottoitu Eertiraan humna galaanaa Itoophiyaa duraan achi ture dhuunfattee
amma humna galaanaa qabdi. Itoophiyaan garuu sababa ulaa galaanaa hin qabneef ammatti neevii hin qabdu. Gabaasni Global Fire Power akka agarsiisutti Eertiraa yeroo ammaa kana bidiruuwwan qarqara galaanaa eegan yookaan ammoo Patrols Boats 18 akka qabdu ibsa. Loltoonni humna galaanaa isheen qabdus 1,000 akka ta'an ibsa. Eertiraan ulaa galaanaa diimaa fudhattee Itoophiyaa irraa fottaquu hordofee Itoophiyaan gara waggoota 30tiif humna galaanaa malee hafte. Haa ta'u malee ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad akkuma aangootti dhufaniin humna galaanaa Itoophiyaa hundeessuu beeksisuun loltoonnis leenjii jalqabuu ibsanii turan. Kunis ejjennoo Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu qabdu jedhuun kan wal qabatudha. Boodarra Itoophiyaan ammajjii bara 2024 Somaliland irraa ulaa galaanaa argachuuf waliigaltee wal hubannoo mallatteessitee turuunis ni yaadatama. Kun ammoo Somaaliyaa wajjin muddama keessa ishee galchee erga tureen booda waliigalteen Ankaaraatti taasifameen amma biyyoonni lamaan gara adeemsa dippiloomaasii nagaatti deebi'aniiru. Ta'ullee garuu dhimma ulaa galaanaa Asabiin wal qabatee sababa ulaa galaanaatiin Eertiraa fi Itoophiyaan amma muddama keessa jiru. Yeroo gaarii.